Yesus Kristus gooftaa. Mata udah tidak serani. Agaknya gooftaa ni abayu tu. Cerita kerja. Yang akan diurana. Yesus Kristus. Atau sesuatu dapat. Anak ko pamal terus keserapat itu sesuatu. Terus anak angkat tu nak kenyar harian. Kofta sih apa itu belewang kenyar ras utara dan nesor ko. Geraru ko. Sorsa geraru ko. Itu kerja sih kardicha. Nak kenyar kofta sih apa itu utara dan netarra. Itu enak apa nih? Orang itu pekatan alas itu terkait sih jadi sudah ada. Kau ada nama serata. Arwah kayak sulit jadi malu. Marah deberton raparin pun apa kan? Ya harus cari beli kurang. Nggak betul. Sor kumna nama yalaa biar. Ternyata apa pada barang bersih tu. Kenapa baik gak daerah Thai? Harus enggak ramah Worofaa na doon salita garsi. Hah? Kumna pide Dauda Worofaa. Kan tenane macet gana ba enana. Ila macet umat enya jirra curan. Kan alam mo ang sini videoan fakat. Dauda sirpi amma kana igengana. Mal kana manna yo jar saw jirra hudi sen wayu. Sekaya karre ora ci kana manna saw jirra hudi ne wayu Worofaa. Worofaa mana ya la. Sete video. Nada warginen. Nada ba kaki kalti wayu fakat. Jera seminti warra zirtan beetu. Ada nana ko jettani duran dem tan beetu chura. Namni Moses surati sasanu itu sebenarnya babasa. Iya. Kalau biasa kita kerja dari luar fakaduna. Biasa kita kerja di bawah sudah tua. Salty chura. Mana ya lalat tani? Nak kebiyo orang mama kamat tani amma ya alam tani dia betan uji madami dia betan injuru. Baba shoot injuru dia kana. Sinjara lala kana budi ajaib. Nukub zagas ganda huwa isa semarat wal fitala lazi. Kasi kita kerja kau ada tiga bay. Karena lama kau baca curani itu untuk berarti kartu berarti. Mani udah ulis. Oh dapat tadi Rafa mantap John. Mari udah ulis ini Rafa ni jadi nabon. Kamu Worofaa wanita kakam deh bisa nggak deh betul alat tuh. Miskin itu kamu dah ulah sudah pakai saya nukul saja yang beko mungkin apa na? Dah ulah bisa. Wana mas keessatti aduu keetti du'e Worofaa sinitti fakkaati. Godaan kun mul'atu ture erga silaa. Yesus Kristus.
Baay'ee rakkisaa jechuudha dhugaa waaqa ilaala biyya keenya Worofaa biyya keenya Worofaa waan hundumtu Worofaa mana baankii godhattan Worofaa mana yaalaa dhukkubsattanii godhattan Worofaa haara sin garrama dhugaa waaqa. Amma kun ammoo namichas keessa makiinaa harkee yeroo dhukkubsatee ambulaansii fidee jira ilaala. Gaditti ba'anii dafanii irraa fuudhaa hin jiranii. Haara waaqayyo isaanitti haaraaramu dhugaa waaqa waan isaan nama. Maal maqaa gooftaa Yesuus Kiristoos. Ambulaansiidhaan fidanii ciisee jira amma makiinaa kana keessa jechuudha. Suuta isinitti agarsiisa. Kun as keessa. Garuu ture erga dhaabatee dhufe. Namni haara kan ta'e maal isinitti fakkaate. Kun akkamitti ala ciibsanii taa'anii jiru jechuudha. Argitanii namicha amma makiinaadhaan fidanii otoo leessasii fuudhanii dabarsan. Leessasaniillee osoo ilaallee jechuudha. Har'a waaqayyoon adibee ta'e mana yaalan hin geessinu hoo waaqayyo guddaadha. Har'allee kaa beektu waan hin dhufeefi har'allee kaa beektu waan hin dhufeef kaa maal gochuu hin danda'u. Kana booda immoo dabannee rafuudha. Shoo, is dat ze schrijven? Kartaasje. Kan kan nagarra keessa mukum barada yoomumaan waamanii yoomuu agallam akkamamne ani kana isin jedhu namni gurguddaan immoo maal gocha namni gurguddaan immoo siraa gaba maal gocha garaatti baasa isaan duraan hin deenye isin jedha shaamsa kidhaa naa waan isin jedhamu maal gochi warra keessatti maala warra achi jirtu warra maamaan keessa gurguddaa ta'an hin dayinaa itti maashi